Ani naman jaalladhu qaba jettus maatiin ishee didanii. Ani maqaan koo Abadaarin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhe godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo bakka jedhamu keessatti. Yeroo ammaa kana kanan jiraachaa jiru Saawud Arabiyaa keessadha. Maatiin koo ijoollummaatiin mana barnootaa na galchanis haa ta'uutii garuu humna waan isaan hin qabneef barnoota koo haalaan itti fufuu hin dandeenye. Haguman kutaa ga'eettiyyuu kan na barsiise hiriyaa koo Nuuraddiin jedhamu wanta maatii isaarraatii argatu anaafillee qoodee barnoota isaattillee cimaa waan na tureef na qayyabachiisee gahee hiriyummaa isaa naaf ba'ee ture. Haa ta'uutii garuu akka inni na gargaaru maatiin isaa waan dhagahaniif gargaarsa isarraatii yeroo hir'isan anis barnoota kiyyatti fufuun dadhabe. Sababa kanaanis karaa Jibuutii godheen Yemen qaxxaamureen akka eeyyama rabbiitti Saawud Arabiyaa seeneen jiruuf jireenya koo biyya ormaa keessatti gaggeeffachuun jalqabe. Biyya Saawud Arabiyaa jedhamtu seeneen waggaa tokko ergan xumuree booda akka carraa ta'ee intala Oromoo dhaloonni ishee naannoo makiyya ta'e tokko waliin qaamaan wal arginee wal barree. Maqaas wal gaafannee bakka dhalootaa fi haalarra jirru erga walaasofsiisnee booda lakkoofsa bilbilaa ishee naaf kennitee karaa toora feesbuukii fi iimoo walii bilbillee walaasofsiisuullee galle. Mucaan kun kana duratti heerumtee abbaa manaa ishee waliin walii galuu waan dadhabaniif walirraatii gargar bahaniiru. Amalli ishee baay'ee kan namatti toluu fi yeroo dubbattullee qalbii namaa kan fuutudha. Ani kana duratti jireenya jaalalaa jalqabu miti. Hiriyaa dubartiiyyuu sin jaalladha jedheen gaafadheeyyuu hin beeku. Haga gara baatii lamaas bilbilaan erga walaasofsiisnee booda mucaan kun yeroon sitti bilbilu baay'een sitti gammadaa. Wantoonni si waliin hin taphadhu qalbii koo tasgabbeessaa. Maaloo kan koo ta'ii ani si jaalladheeraa jechuun na gaafatte. Yeroo sanatti dhuguma dubartiin gaaffii jaalalaa namaaf dhiyeessiti moo kan jedhu sammuu koodhaaf gaaffii ta'us haa ta'uutii garuu ishee caalaa kan jaallatee jiru anadha waan na ta'eef har'a moo bor otoon si gaafadha jedhu afaan kiyya dursitee na gaafattee sodaa of keessaan qabaa. Maarree rakkoo maal qabaree ani soo si jaalladheeraa waliin taanaa jedheen deebiseefi. Jechoota jaalalaa ana caalaa isheetu beeka. Wanta isheen natti dubbatteen halkan guutuu yaadaa bulee yeroo naaf galuutii diduu ganama barii bilbilee fi gaafadheen hiika jaalalaatti kennitee qalbii kiyya boojji'uun miira koollee dammaqsiti ture. Booddee irrattis wal dhabuu akka hin dandeenyee fi haalli jaalala keenyaa jaalala dhugaa ta'uu erga hubannee booda gara fuulduraatti akkamittiin wal fuudhuu akka dandeenyuu fi maatii keenya bira wal jaallachuun keenyi yoom akka ga'uu qabu jaalallee koo kana waliin mari'anne. Turtii waggaa tokkos ergan turee booda rakkoon addaa ta'e tokko na mudate. Mootummaan Saawudii mana narratti cabsee na qabee mana hidhaatti na darbate. Anis hiriyaa koo Nuuraddiinii fi jaalallee koo kanatti himeen baay'ees naaf gaddanii. Jaalalleen koo wantoota garaagaraan baay'ee na jajjabeessaa turte. Ati biyyatti galiitii ani immoo duuba keerran dhufa naan jetti. Haa ta'uutii garuu biyyuma sana keessa akka jiraannu waan hin barbaadeef lakki ani galeen deebi'een nan dhufaa callisii madalagadhu gaafa rabbi jedhee mana hidhaa kana keessa nanii kaman jedheeni. Akkuman jedhes rabbi na gargaaree mana hidhaa sana keessaa hiikamee gara biyya Itoophiyaatti galeen maatii koollee karaarraatti koreen nagaa sootoon gaafatiin imala koo lammaffaa ammas daandii Adaamaa qabadheen jalqabe. Xiyyaararraa bu'een Finfinnee galeen guyyaa afur keessatti Jibuutii nan gahe. Haalli fi qilleensi Jibuutii baay'ee waan natti hammaateef dhukkubsadheen ji'a
tokko Jibuutii keessa ture. Rabbis na gargaaree dhibee kiyyarraatii fayyee jaalalleen kiyyallee qarshiitiin na gargaartee nagaadhaan Saawud Arabiyaa seeneen ishee waliinis ija nagaadhaan wal argine. Yeroo jaalalaa gaariis akkuma duraa keenyatti waliin dabarsineetti fufaatoo jirru rakkoon addaa ta'e tokko nu mudate. Maatiin ishee jaarsa siif ergineerra waan ta'eef niikaa siniif gochuu qabnaa jechuun yeroo ishee gaafatan jaalallee akkamiin jaalladhu baay'ee waan hin qabuuf niikaa naaf hin godhiidhaa ani hin barbaadu nama hin jaallannetti heerumuu hin fedhuu jettee isaanitti dubbattus haa ta'uutii garuu maatiin ishee dirqama ishee jedhanii na waliin otoo jirtuu niikaa nama gara biraa waliin godhaniifi anis baay'ee gaddeen miira jaalalaatiin baay'ee miidhameen dhukkubbii fayyuu hin dandeenyeetiin ergan tuqamee booda jaalalleen koo egaa maalin siif godhaa maatiin koo fedhii kiyya malee anaan waan na heerumsiisaniitiif atis carraa kee gara biraa barbaaddadhu naan jette. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. An rabbumaan qabaa baay'ee jijjiiramtaa baay'ee jijjiiramtaa. Otoon gadduu otoon aaruus jaalallee koo jalqabaa akkamiin jaalladhu kana waliin walirraatiin gargar bahee erga niikaa godhanii fi boodas magaala jalqaba jiraannurraatii fuudhanii bakka abbaa manaa ishee jiru geessanii gaa'ela gaariis godhatanii abbaa manaa ishee waliin jiraachuu jalqabanii. Anis yogguu isheen anaan dhiistee magaalan ani jiraadhu keessaa baatee deemtu garaa kutadheen jaalallee gara biraa qabaachuu akkan qabu fayyaa koof hin murteeffadhe. Hamma ishee hardhas boris namni naaf ga'uu jiraatuu baatus haa ta'uutii garuu ergasiis garaa maleetti deemii jaalladheen hariiroo hiriyyummaa nan qabadhe. Jaalallee ani jaalladhee hiriyaa harkatti hin qabadhe kana waliin garaa kootii keessa kiyyaa naaf ta'uu waan na dideef yaa rabbii koo isa keessa koo miidhame ilaaliitii onnee jaalalaa gaarii mucaa kanaaf akkan qabadhu na taasisii jireenya koollee naaf qulqulleessii kan na biraa deeme takkaa deemeeraa lamuu argachuu hin danda'uutii isuma kana naaf eebbisi jedhee kadhadheen Rabbis kadhata koo naaf dhagahee qalbii koo guutuutiin hiriyaa kiyya kana jaalladheen niikaas hidhannee bultii waliin ijaarranne. Ani jaalladhee jireenya gaarii jiraachaa jirus haa ta'uutii garuu jaalalleen koo duraa kan maatiin ishee fedhanii fi deemtee itti heerumte akka yaada ishee hin taaneefi gabaabumatti bultii gaarii keessan jirtu. Mee hiriyoonni koo Rabbi jireenya ishee akka bareechuu fi anaan illee jireenya koo akka bareechuutiif kadhannaa keessaniin akka yaadattanii fi kabajaan isiniin gaafadha. Ana obboleessa keessan Abaadir Saawud Arabiyaa Makkaarraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. Si jibbee hin jenne useetti jalliftaa. An rabbumaan qabaa baay'ee jijjiiramtaa baay'ee jijjiiramtaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessanii fi ato'echaa guyyaa har'aa xalayaa obboleessi keenyi Abaadir Saawud Arabiyaa Makkaarraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya ergaa kee kana nuuf ga'uu keetiif guddaa galatoomii siin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 jaalallee isaa duraatiif kadhata akka taasistanii fi isaaf illee Rabbii jireenya isaa akka eebbisuufiif kadhannaa keessanitti akka yaadattaniini kabajaan isiniin gaafadha. Egaan akkuma seenaa kanarraatii hubattan jaalalleen isaa jalqabaa sun kan maatiin ishee feetee fiitti heerumtee yeroo ammaa kana ammoo jireenya gaarii keessa hin jirtu. Namni tokko jireenya gaarii ta'e tokko jiraachuutiif gammachuun isaaf murteessaadha. Namni isa waliin jiraatu bakka hundumaatti isaaf yaadee dhukkubbii ishee dhukkubbii isaa godhatee dhukkubbii isaa dhukkubbii ishee godhattee waliin kan jiraattu maleetii akkanuma wal fuudhuun dirqama waan ta'e qofaaf otoo waliin jaallatiin walitti deemanii mana tokko keessa waliin jiraatu yoo ta'e rakkoon akkasii gara fuulduraatti mudachuu waan danda'uuf wanta karaa maatii dhufu of eeggannootiin otoo itti deemtanii kan jedhu obboloota koo dubaraatiif dhaamsa isiniif hin qaba. Egaan qophiin sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhillee kana fakkaatti qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Hanga xumura qophii kanaatti na dhaggeeffachuun na waliin kan turtaniif guddaa galatoomaa isiniin jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanaalii keenyaaf
haaraa taatan anaan dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee subscribe gochuun maatii keenya erga taatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qophii gara biraatiin hanga walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.